naqamteerraa argannedha. Kanatti aansuudhaan immoo gochaalee ammeenyaa kaaba Oromiyaa godina Walloo hona harxummaa Furseef naannoo san keessatti raawwatamaa jiru qoratuuf gara hona harxummaa Furseetti bilbiluun odeeffannoo Oromticha Walloo irraa arganne isin dhageessifna. Ammas turtiin keessa naga xumuraatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Oromticha Walloodha afeerraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa simattee sarara bilbila keenya irratti nu argamuu keef guddoon si galatoomfadha. Gara marii keenyaatti immoo yeroo seennu torbeedhuma darbe kana keessa lola hamaadha kan Oromoota Walloo irratti milishoota naannoo Amaaraa fi Affaariin banamee ture. Raayyaan ittisa biyyaa baanan kaan ammoo akka nama addaan dhowwuu gidduu seenti. Haa ta'uti akka odeeffamutti Oromoota Walloo kan haadhaa ture raayyaa ittisa biyyaati jedhama warra sanii waliin. Mee lolli sun attam ture dhimma raayyaa ittisa biyyaa irrattis mee waan qabatamaatti beektu nuu qoodi. Afeerraa keessaniif isinillee galata guddaa qabdanii yeroo hunda waa'ee Oromoo irratti karaa hundaan Oromoo bira dhaabbatuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Kanatti waa'ee Walloodhaa waan har'a qofaati miti wooma dur itti jiran hafarteen akkasuma jiranii yeroo hunda karaa lamaanii kan lolani yeroo gara tokko qabbanaa'e gara tokko kaasanii kan immoo kan godhaa jiru warruma mootummaa yeroo ammaa biyya kana bulchaa jiru isaanuma kan waan kana dalagaa jiranii akkuma beektan barana ji'a shan duratti karaa Amaaraatiin gartee uummata Oromoo lolaa turanii har'a immoo karaa Affaarii fi Oromoo walitti kan buuse mootummaadha. Harka mootummaati. Gartee mootummaatu waan kana keessa harka qaba. Yengadda guyyaan shan duratti waan tahames waan godhames wanni suni waan agartee uummata keenya gartee garaa gubu uummati yeroo ammaatti dhukkuba adda addaatiin akka manaa hin bahamne jedhameeti mana ofiidhaa ta'uu jira namni waan nyaatuu hin qabu. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaan Abiyyi Ahmad saba Amaaraadhaa fuudhee karaa hundaan itti hidhachiisee uummata keenya fichisiisaa jira. Ammas dur sodaa Oromoodhaa uummati Affaariidhaa Oromoo loltee hin beektu garuu har'a namni uummata kana nurratti kaasee mootummaa Itoophiyaati. Yengadda dawwee harawa gadda Oromoo keessa dhufaniiti ofii isaaniitti uummata taa'ee jirutti lola fudhanii nama jahan nurraa wareegame nama 9 kan madaa'e kana godhanii mootummaan callisee ijaallaalu turaate guyyaan lama. Saniin booda uummati keenya walitti hirmatee Affaarii ofirraa agartee arihee biyya ishiitti gashi. Mootummaan maal godhee federaala ergeeti uummata keenya oli dachaasee ganda isaarraa agartee hidhataa Affaariidhaa fuudhee ganda Oromoo keessa kaa'ee jira hanga ammaatti. Waa'ee uummata Walloodhaa miidhama uummata Walloodhaa namni dubbataa jiru tokko hin jiru. Rakkoo baay'ee irraa hanga ammaatti amma kanaa'u yeroo ammaa kanatti mootummaan waraana isaadhaa lafa Oromoo irra kaa'ee uummata keenya akka hin bobbaane akka hin dalaganne godhaa jiranii miidhaa guddaa keessa jirraatti jira obboleettii. Ayyee horii bulii Oromticha Walloo egaati dubbiin raayyaan ittisa koleen Abiyyi gidduu seenuu osoo hin ta'in Oromoodhuma miidhuudhaaf warra sana waliin ta'ee lolatti ture har'as immoo Oromoo Walloodhaa dhiibeetu warra Affaar lafa Oromoo Walloo irraa qubachiisee jira ka jedhamu dhugaa ta'uu isaati. Haa ta'uti yeroo garaagaraatti yeroo lolli Oromoota Walloo irratti gama Affaariinis gama warra Amaaraanis geggeeffamu kan miidhamaa ture kan hidhamaa ture Oromootuma Wallooti. Waggaa tokko as ammoo Oromoonni Walloodhaa hayyoonni Walloodhaa bulchitooti Walloodhaa kan waa'ee saba isaanii quuqamanii fi dubbatanii hidhamaa turan qeerroo fi qarreen Walloos akkasuma. Warri sun attam ta'an mana hidhaati baammoo ammayyuu mana hidhaa jiru. Yoo mana hidhaa jiraatan agam tokko ta'u eessatti immoo hidhamanii jiru sakanoo quba qabda laata. Ayyee galatoome warri abbaa aangoodhaa akkuma beeknu yeroo ammaatti warra garaa qabsaa'u turaate gaafuma wayyaaneedha. Warra garaa qabsaa'u turaate warra saba ofiitii qabsaa'u turaate waa lamaan deemaa turaate yeruma garaa qabsaa'u turaatetu ammas aangoo gubbaa jira. Gaafa lola Amaaraadhaa ummati kee ofirraa lolee jennaan fuudhanii namoota baay'ee hidhan. Namoota san keessaa namni muraasi hanga ammaa mana hidhaa keessa jiran. Kan hidhaa kan meeshaan irraa hiikkatu nama keenya Oromoo irraa hiikan. Kan hidhamu Oromoo. Kan du'aa jiru Oromoo. Karaa hundaan kan miidhamaa jiru nooma jechuu yeroo ammaatti. Kana waan ta'eef warri hanga ammaa hidhamanii jiran hin jiran. Garuu namni isaanii dubbataa jiru namni tokko hin jiru. Bara 2019 sabboonaan Oromoodhaa beekamaan kan agartee kaaseetii afaan Oromoodhaa kan bal'isu turaate biyya Walloo keessatti Kamisee magaalaa keessatti Alii Daraartuu kan jedhan maqaa abawootiin fuudhanii kun hanga ammaatti mana hidhaa jirachuu qilittoo dhukkubsatee mana yaalaatti deebi'aa turaate hanga ammaa. Garuu namni kun maaliif qabame sabboonummaa qofaaf waa tokko dalageeti. Kana waan ta'eef
nama kana bira akka ummati Oromoodhaa bira dhaabbatu asumaan dhaamsa kiyya dabarsuu barbaada. Agartee abbaa qeerroo jedhamee kan filatamee aanaa hartummaa fursee kan turaate Sheekh Hasan Haaji jedhama. Maaliifin qeerroo agartee gargaarta maaliifin qeerroo wajjin deemtee waa'ee Oromoodhaa dubbatta waa'ee bilchiginnaadhaa hin dubbattu jedhaniini ani hin dubbaddu ani Oromoon na filate malee bilchiginnaan na filanne jedhee didee mormee jennaan akka nama shiftaa qabuutti mana isaa marsanii waraanaan dhaqanii agartee uleedhaan tumanii jaarsa guddaa jaarsa kabajamaa mana isaatii fuudhanii mana hidhaatti gartee darbatanii amma kun horee fuudheen gadda mana hidhaatii nuu bahe. Kana qofaa mii nama baay'ee mana hidhaa keessa jira. Ummati Oromoodhaa warra mana hidhaa keessa jiru kana akka bira dhaabbatanii sagalee ta'anii akka ummati sun mana hidhaatii nuu bahu barbaannaa. Malee warri inni aangoo qabee jiru warra garaaf qabsaa'u ture malee warra sabaaf qabsaa'aa turee miti. Isaanirraa abdii waan qabnus hin qabnu waan nu godhaa jiranis hin qaban. Diina nurra bobbaasanii nu ficcisiisaa jiran malee. Mee gaagala qabxii sattaanutti immoo seenuu fi yeroo dhibeen koronaa vaayirasii jedhamu addunyaadhuma guutuu shororkeessaa jiru impaayera Itoophiyaa keessatti sammuu magaalota danuu keessatti argamee jiru magaalota Oromiyaa 3-4 keessattis argamee namni danuun ittiin qabamee fi gariinis immoo du'aa jirutti kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti immoo warri bilchiginnaa jedhan kun uummata walitti qabanii ol gahii teessisaa jiru. Akkuma duriis gandarra deemanii qeerroof qarree maanguddoota Oromoo Walloo hidhaa jiru odeeffannoon jedhus jira. Meesa kanarraallee waan qabatamaa quba qabdu nuu qoodi. Hayyee galatoome Itoophiyaa keessatti yeroo ammaadhaa dhukkuba koreeraatiin nama 2 du'e garuu rasaasa mootummaatiin. Sabni Oromoo guyyuutti nama meeqa du'aa jira yoo jennee ilaalle guyyuutti namni 30-40 du'aa jira nurra. Akka Oromoo Wallootti maaliif ilaalla akka Oromoo hundaatti ilaaluu qabna. Nuyi dhukkubi karooraadhaa. Abiyyi Ahmad mootummaa biyya bulchaa jiru kan dhukkubi karooraadha. Nuyi rasaasaan numu jirra malee dhukkuba koreeraatiin yeroo ammaa kanatti yeroo addunyaan warri gartee qabeenya qabu warri gartee humna qabu mana ofii hulaa cufatee taa'utti isaan durumaa kaayoon isaanii uummata keenya fixuudha wal gahii jedhanii hulaarra yaa'anii warri wal gahii hin baane adabamuuf deemtan jedhanii dhukkuba koreeraa kanaaf agartee birri walitti buusaa jedhanii uummata waan nyaatu dhabee beelaan dhumaa jiru. Dhugaa kan jimaa isaanii maaliif hin gabayaa buuftanii ibiddaan gubaa. Yoo immoo isaa mana ta'an immoo kottaa wal gahii baha kottaa mallaqa fidaa jedhanii uummata keenya gidirsaa jiran. Nuyi dhukkuba koreeraati mee dhukkuba nu qabee jiru dhukkuba bilchiginnaatu uummata keenya fixaa jira. Bilchiginnaadha koreeraan addunyaa balleessuuf deemu uummata keenya kan balleessuuf deemu kan daguuguuf deemu mootummaa Itoophiyaati. Dhukkubi koreeraa guddaan mootummaa Itoophiyaati. Kanaafuu amma Abiyyi Ahmad jirutti hin fayyinu jechuun barbaada. Hayyee horii buligaa dhibdee Oromoof Oromiyaa harkaa qabu kana keessaa ba'uudhaaf yookaan furmaata itti godhuudhaaf fala waan jettu yookaan dhaamsa waliigalaa uummata Oromoo bal'aaf yoo qabaatte ireesii kenneeraa. Hayyee galatoome dhaamsan qaba dhaamsa Oromoo maraaf. Oromoo maraaf wanni dhaamuu barbaadu inni guddaan Oromoon bilisoomni jedhee gaafa agartee weeddisee caffaru shirri meeshaa hidhataa ture. Oromoon irraa immoo meeshaa hiikkataa ture. Oromoon hundi inni beekaanis inni wallaalaa bilisoomni jee sirbaa ture gaafsan diinni karaa hundaan nurratti hidhate karaa hundaan nurratti hidhatanii uummata keenya balleessuudhaaf warra gartee karoora qabutu jira. Kanaaf Oromoon sirbuu dhiisanii abbaan qabsoodhaa kan gaafsan agartee uummata keenya lakki hin bilisoomne jedhee garaasaa hidhatee bosona seene jaalamarroo hin jira. Isa faana hiriirree qabsoo keenya finiinsuu qabna. Qabsoon keenya itti fufuu qabaa. Hin bilisoomne uummati uf quba qabaadha. Of hin dagatinaa of dagannee jirra hanga ammaatu of daganneeti diinni ilkee qaratee karaa hundaan uummata Oromoo fixaa jira. Kana jalaa kan nu baasu tokkummaadha. Karaa marrooti jaalmarroo faana hiriiruu qabnaa. Waan dandeenyu qabeenyaanis ta'u beekumsaanis ta'u karaa hundaan isa faana hiriirree Oromoo bilisoomsuun dirqama nurratti haa ta'u jedhuu barbaada. Kan ammas hin dhageessifne kun haala Oromoonni Walloo keessa jiran qoratuuf gara konyaa Walloo hona hartummaa Furseetti bilbilee kan odeeffannedha. Akka waliigalaatti gochaaleen ammeenyaa ganna 500 dura Oromoota Walloo irratti eegale ammas kan itti fufee jiru ta'uusaa naqamteerraa argannedha. Kanatti aansuudhaan ammoo gochaalee ammeenyaa kaaba Oromiyaa godina Walloo hona hartummaa Fursee fi naannoo san keessatti raawwatamaa jiru qoratuuf gara hona hartummaa Furseetti bilbiluun odeeffannoo Oromticha Walloo irraa arganne isin dhageessifna. Ammas turtiin keessa naga xumuraatti nu faana ta'uun afeerraa keenya.
Oromticha walloodha afeerraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa simattee sarara bilbila keenya irratti nu argamuu keef guddoon si galatoomfadha. Gara marii keenyaatti immoo yeroo seennu torbeedhuma darbe kana keessa lola hamaadha kan Oromoota walloo irratti milishoota naannoo Amaaraa fi Affaariin banamee ture. Raayyaan ittisa biyyaa baanan kaan ammoo akka nama addaan dhowwuu gidduu seenti haa ta'uti akka odeeffamutti Oromoota walloo kan haadhaa ture raayyaa ittisa biyyaati jedhama warra sanii waliin. Mee lolli sun attam ture dhimma raayyaa ittisa biyyaa irrattis mee waan qabatamaatti beektu nuu qoodi. Afeerraa keessaniif isinillee galata guddaa qabdanii yeroo hunda waa'ee Oromoo irratti karaa hundaan Oromoo bira dhaabbatuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Kanatti waa'ee walloodhaa waan har'a qofaati miti wooma dur itti jiran hafarteen akkasuma jirani. Yeroo hunda karaa lamaanii kan lolani. Yeroo gara tokko qabbanaa'e gara tokko kaatanii kan immoo kan godhaa jiru warruma mootummaa yeroo ammaa biyya kana bulchaa jiru isaanuma kan waan kana dalagaa jiranii akkuma beektan barana ji'a 5 duratti karaa Amaaraatiin gartee uummata Oromoo lolaa turanii har'a immoo karaa Affaarii fi Oromoo walitti kan buuse mootummaadha. Harka mootummaati gartee mootummaatu waan kana keessa harka qaba. Yengadda guyyaan 5 duratti waan tahames waan godhames wanni suni waan agartee uummata keenya gartee garaa gubu ummati yeroo ammaatti dhukkuba adda addaatiin akka manaa hin bahamne jedhameeti mana ofiidhaa ta'uu jira namni waan nyaatuu hin qabu. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaan Abiyyi Ahmad saba Amaaraadhaa fuudhee karaa hundaan itti hidhachiisee uummata keenya fichisiisaa jira. Ammas dur sodaa Oromoodhaa uummati Affaariidhaa Oromoo loltee hin beektu garuu har'a namni uummata kana nurratti kaasee mootummaa Itoophiyaati. Yengadda dawwee harawa gadda Oromoo keessa dhufaniiti ofii isaaniitti uummata taa'ee jirutti lola fudhanii nama 6 nurraa wareegame nama 9 kan madaa'e kana godhanii mootummaan callisee ijaallaalu turaate guyyaan 2 saniin booda uummati keenya walitti hirmatee Affaarii ofirraa agartee arihee biyya ishiitti gashi. Mootummaan maal godhee federaala ergeeti uummata keenya oli dachaasee ganda isaarraa agartee hidhataa Affaariidhaa fuudhee ganda Oromoo keessa kaa'ee jira hanga ammaatti. Waa'ee uummata walloodhaa miidhama uummata walloodhaa namni dubbataa jiru tokko hin jiru. Rakkoo baay'ee irraa hanga ammaatti amma kanaa'u yeroo ammaa kanatti mootummaan waraana isaadhaa lafa Oromoo irra kaa'ee uummata keenya akka hin bobbaane akka hin dalaganne godhaa jiranii miidhaa guddaa keessa jirraatti jira ofiitti. Hayyee horii bulii Oromticha walloo egaati dubbiin raayyaan ittisa koleen Abiyyi gidduu seenuu osoo hin ta'in Oromoodhuma miidhuudhaaf warra sana waliin ta'ee lolatti ture har'as immoo Oromoo walloodhaa dhiibeetu warra Affaar lafa Oromoo walloo irra qubachiisee jira ka jedhamu dhugaa ta'uu isaati. Haa ta'uti yeroo garaagaraatti yeroo lolli Oromoota walloo irratti gama Affaariinis gama warra Amaaraanis geggeeffamu kan miidhamaa ture kan hidhamaa ture Oromootuma wallooti. Waggaa tokko as ammoo Oromoonni walloodhaa hayyoonni walloodhaa bulchitooti walloodhaa kan waa'ee saba isaanii quuqamanii fi dubbatanii hidhamaa turan qeerroo fi qarreen walloos akkasuma warri sun attam ta'an mana hidhaati baammoo ammayyuu mana hidhaa jiru yoo mana hidhaa jiraatan agam tokko ta'u eessatti immoo hidhamanii jiru sakanoo quba qabdalaata. Hayyee galatoome warri abbaa aangoodhaa akkuma beeknu yeroo ammaatti warra garaa qabsaa'u turaate gaafuma wayyaaneedha. Warra garaa qabsaa'u turaate warra saba ofiitii qabsaa'u turaate waa lamaan deemaa turaate yeruma garaa qabsaa'u turaatetu ammas aangoo gubbaa jira. Gaafa lola Amaaraadhaa ummati keenya ofirraa lolee jennaan fuudhanii namoota baay'ee hidhan. Namoota san keessaa namni muraasi hanga ammaa mana hidhaa keessa jiran. Kan meeshaan irraa hiikkatu nama keenya Oromoo irraa hiikan. Kan hidhamu Oromoo. Kan du'aa jiru Oromoo. Karaa hundaan kan miidhamaa jiru nooma jechuu yeroo ammaatti. Kana waan ta'eef warri hanga ammaa hidhamanii jiran hin jiran. Garuu namni isaanii dubbataa jiru namni tokko hin jiru. Bara 2019 sabboonaan Oromoodhaa beekamaan kan agartee kaaseetii afaan Oromoodhaa kan bal'isu turaate biyya Walloo keessatti kamitti magaalaa keessatti Alii Daraartuu kan jedhan maqaa abawootiin fuudhanii kunoo hanga ammaatti mana hidhaa jirachuu qilixxoo dhukkubsatee mana yaalaatti deebi'aa turaate hanga ammaa. Garuu namni kun maaliif qabamee sabboonummaa qofaaf waa tokko dalageeti. Kana waan ta'eef nama kana biras akka uummati Oromoodhaa bira dhaabbatu asumaan dhaabsanii dabarsuu barbaada. Agartee abbaa qeerroo jedhamee kan filatamee aanaa hartummaa fursee kan turaate Sheekh Hasan Haajii jedhama. Maaliif qeerroo agartee gargaarta maaliif qeerroo wajjin deemtee waa'ee Oromoodhaa dubbatta waa'ee bilchiginnaadhaa hin dubbattu jedhanii ani hin dubbadhu ani Oromoon na filate malee bilchiginnaan na filanne jedhee didee mormee jennaan akka nama shiftaa qabuutti mana isaa marsanii waraanaan dhaqanii
gartee uleedhaan tumanii jaarsa guddaa jaarsa kabajamaa mana isaatii fuudhanii mana hidhaatti gartee darbatanii amma kun horee fuudheen gadda mana hidhaatii nuu bahe. Kana qofaa mii nama baay'ee mana hidhaa keessa jira. Ummati Oromoodha warra mana hidhaa keessa jiru kana akka bira dhaabbatanii sagalee taanii akka ummati sun mana hidhaatii nuu bahu barbaannaa. Malee warri inni aangoo qabee jiru warra garaaf qabsaa'u ture malee warra sabaaf qabsaa'aa turee miti. Isaanirraa abdii waan qabnus hin qabnu waan nu godhaa jiranis hin qaban. Dhiira nurra bobbaasanii nu ficcisiisaa jiran malee. Meegaa gara qabxii sattaanutti immoo seenuu fi yeroo dhibeen koronaa vaayirasii jedhamu addunyaadhuma guutuu shororkeessaa jiru impaayera Itoophiyaa keessattis immoo magaalota danuu keessatti argamee jiru magaalota Oromiyaa 3-4 keessattis argamee namni danuun ittiin qabamee fi gariinis immoo du'aa jirutti kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti immoo warri bilisiginnaa jedhan kun uummata walitti qabanii ol gahii teessisaa jiru. Akkuma duriis gandarra deemanii qeerroof qarree maanguddoota Oromoo Walloo hidhaa jiru odeeffannoon jedhus jira. Meesa kanarraallee waan qabatamaa quba qabdu nuu qoodi. Hayyee galatoome Itoophiyaa keessatti yeroo ammaadhaa dhukkuba koreeraatiin nama lama du'e garuu rasaasa mootummaatiin. Sabni Oromoo guyyuutti nama meeqa du'aa jira yoo jennee ilaalle guyyuutti namni 30-40 du'aa jira nurra. Akka Oromoo Wallootti maaliif ilaalla? Akka Oromoo hundaatti ilaaluu qabna. Nuyi dhukkubi karooraadhaa. Abiyyi Ahmad mootummaa biyya bulchaa jiru kan dhukkubi karooraadha. Nuyi rasaasaan nu mujjirra malee dhukkuba koreeraatiin yeroo ammaa kanatti yeroo addunyaan warri gartee qabeenya qabu warri gartee humna qabu mana ofii hulaa cufatee taa'utti isaan durumaa kaayoo isaanii uummata keenya fixuudha wal gahii jedhanii hulaarra yaa'anii warri wal gahii hin baane adabamuuf deemtan jedhanii dhukkuba koreeraa kanaaf gartee birri walitti buusaa jedhanii uummata waan nyaatu dhabee beelaan dhumaa jiru. Dhugaa kan jimaa isaanii maaliif hin gabayaa buuftanii ibiddaan gubaa. Yoo immoo isaan mana ta'an immoo kottaa wal gahii baha kottaa mallaqa fidaa jedhanii uummata keenya gidirsaa jiran. Nuyi dhukkuba koreeraati mihi dhukkuba nu qabee jiru dhukkuba bilchiginnaatu uummata keenya fixaa jira. Bilchiginnaadha koreeraan addunyaa balleessuuf deemu uummata keenya kan balleessuuf deemu kan daguuguuf deemu mootummaa Itoophiyaati. Dhukkubi koreeraa guddaan mootummaa Itoophiyaati. Kanaafuu amma Abiyyi Ahmad jirutti hin fayyinu jechuun barbaada. Hayyee horii buligaa dhibdee Oromoof Oromiyaa harkaa qabu kana keessaa ba'uudhaaf yookaan furmaata itti godhuudhaaf fala waan jettu yookaan dhaamsa waliigalaa uummata Oromoo bal'aaf yoo qabaatte ireesii kenneeraa. Hayyee galatoome dhaamsan qaba dhaamsa Oromoo maraaf. Oromoo maraaf wanni dhaamuu barbaadu inni guddaan Oromoon bilisoomni jedhee gaafa gartee weettisee caffaru shirri meeshaa hidhataa ture. Oromoon raammoo meeshaa hiikkataa ture. Oromoon hundi inni beekaanis inni wallaalaanis bilisoomni jee sirbaa ture. Gaafsan diinni karaa hundaan nurratti hidhate karaa hundaan nurratti hidhatanii uummata keenya balleessuudhaaf warra gartee karoora qabutu jira. Kanaaf Oromoon sirbuu dhiisanii abbaan qabsoodhaa kan gaafsan agartee uummata keenya lakki hin bilisoomne jedhee garaasaa hidhatee bosona seene jaalamarroo hin jira. Isa faana hiriirree qabsoo keenya finiinsuu qabna. Qabsoon keenya itti fufuu qabaa. Hin bilisoomne uummati uf quba qabaadha. Of hin dagatinaa of dagannee jirra hanga ammaatu of daganneeti diinni ilkee qaratee karaa hundaan uummata Oromoo fixaa jira. Kana jalaa kan nu baasu tokkummaadha. Karaa marrooti jaalmarroo faana hiriiruu qabnaa. Waan dandeenyu qabeenyaanis ta'u beekumsaanis ta'u karaa hundaan isa faana hiriirree Oromoo bilisoomsuun dirqama nurratti haa ta'u jedhuu barbaada. Kan ammas hin dhageessifne kun haala Oromoonni Walloo keessa jiran qoratuuf gara konyaa Walloo hona harxummaa Furseetti bilbilee kan odeeffannedha. Akka waliigalaatti gochaaleen ammeenyaa ganna 500 dura Oromoota Walloo irratti eegale ammas kan itti fufee jiru ta'uu Naqamteerraa argannedha. Kanatti aansuudhaan ammoo gochaalee ammeenyaa kaaba Oromiyaa godina Walloo hona harxummaa Furseef naannoo san keessatti raawwatamaa jiru qoratuuf gara hona harxummaa Furseetti bilbiluun odeeffannoo Oromticha Walloo irraa arganne isin dhageessifna ammas turtiin keessa naga xumuraatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Oromticha Walloodha afeerraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa simattee sarara bilbila keenya irratti nu argamuu keef guddoon si galatoomfadha. Gara marii keenyaatti immoo yeroo seennu torbeedhuma darbe kana keessa lola hamaadha kan Oromoota Walloo irratti milishoota naannoo Amaaraa fi Affaariin banamee ture. Raayyaan ittisa biyyaa baanan kaan ammoo akka nama addaan dhowwuu gidduu seenti haa ta'uti akka odeeffamutti Oromoota Walloo kan haadhaa ture raayyaa ittisa biyyaati jedhama warra sanii waliin. Mee lolli sun attam ture dhimma raayyaa ittisa biyyaa irrattis mee waan qabatamaatti beektu nuu qoodi. Afeerraa keessaniif isinillee galata guddaa qabdanii yeroo hunda waa'ee Oromoo irratti
karaa hundaan Oromoo bira dhaabbatuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Kanatti waa'ee walloodhaa waan har'a qofaati miti wooma dur itti jiran hafarteen akkasuma jirani. Yeroo hunda karaa lamaanii kan lolani. Yeroo gara tokko qabbanaa'e gara tokko kaasanii kan immoo kan godhaa jiru warruma mootummaa yeroo ammaa biyya kana bulchaa jiru isaanuma kan waan kana dalagaa jiranii akkuma beektan barana ji'a 5 duratti karaa Amaaraatiin gartee uummata Oromoo lolaa turanii har'a immoo karaa Affaarii fi Oromoo walitti kan buuse mootummaadha. Harka mootummaati. Gartee mootummaatu waan kana keessa harka qaba. Yengadda guyyaan 5 duratti waan tahames waan godhames wanni suni waan agartee uummata keenya gartee garaa gubu ummati yeroo ammaatti dhukkuba adda addaatiin akka manaa hin bahamne jedhameeti mana ofiidhaa ta'uu jira namni waan nyaatu hin qabu. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaan Abiyyi Ahmad saba Amaaraadhaa fuudhee karaa hundaan itti hidhachiisee uummata keenya fichisiisaa jira. Ammas dur sodaa Oromoodhaa uummati Affaariidhaa Oromoo loltee hin beektu garuu har'a namni uummata kana nurratti kaasee mootummaa Itoophiyaati. Yengadda dawwee harawa gadda Oromoo keessa dhufaniiti ofii isaaniiti uummata taa'ee jirutti lola fudhanii nama 6 nurraa wareegame nama 9 kan madaa'e kana godhanii mootummaan callisee ijaallaalu turaate guyyaan 2 saniin booda uummati keenya walitti hirmatee Affaarii ofirraa agartee arihee biyya ishiitti gashi. Mootummaan maal godhee federaala ergeeti uummata keenya oli dachaasee ganda isaarraa agartee hidhataa Affaariidhaa fuudhee ganda Oromoo keessa kaa'ee jira hanga ammaatti. Waa'ee uummata walloodhaa miidhama uummata walloodhaa namni dubbataa jiru tokko hin jiru. Rakkoo baay'ee irraa hanga ammaatti amma kanaa'u yeroo ammaa kanatti mootummaan waraana isaadhaa lafa Oromoo irra kaa'ee uummata keenya akka hin bobbaane akka hin dalaganne godhaa jiranii miidhaa guddaa keessa jirraatti jira obboleessanii. Hayyee horii bulii Oromticha Walloo egaati dubbiin raayyaan ittisa koleen Abiyyi gidduu seenuu osoo hin ta'in Oromoodhuma miidhuudhaaf warra sana waliin ta'ee lolatti ture har'as immoo Oromoo Walloodhaa dhiibeetu warra Affaar lafa Oromoo Walloorraa qubachiisee jira ka jedhamu dhugaa ta'uu isaati. Haa ta'uti yeroo garaagaraatti yeroo lolli Oromoota Walloo irratti gama Affaariinis gama warra Amaaraanis geggeeffamu kan miidhamaa ture kan hidhamaa ture Oromootuma Wallooti. Waggaa tokko as ammoo Oromoonni Walloodhaa hayyoonni Walloodhaa bulchitooti Walloodhaa kan waa'ee saba isaanii quuqamanii fi dubbatanii hidhamaa turan qeerroo fi qarreen Walloos akkasuma warri sun attam ta'an mana hidhaati baammoo ammayyuu mana hidhaa jiru yoo mana hidhaa jiraatan agam tokko ta'u eessatti immoo hidhamanii jiru sakanoo quba qabdalaa ta'a. Hayyee galatoome warri abbaan godhaa akkuma beeknu yeroo ammaatti warra garaa qabsaa'u turaate gaafuma wayyaaneedha. Warra garaa qabsaa'u turaate warra saba ofiitii qabsaa'u turaate waa lamaan deemaa turaate yeruma garaa qabsaa'u turaatetu ammas aangoo gubbaa jira. Gaafa lola Amaaraadhaa ummati kee ofirraa lolee jennaan fuudhanii namoota baay'ee hidhan. Namoota san keessaa namni muraasi hanga ammaa mana hidhaa keessa jiran. Kan meeshaan irraa hiikkatu nama keenya Oromoo irraa hiikan. Kan hidhamu Oromoo. Kan du'aa jiru Oromoo. Karaa hundaan kan miidhamaa jirru nooma jechuu yeroo ammaatti. Kana waan ta'eef warri hanga ammaa hidhamanii jiran hin jiran. Garuu namni isaanii dubbataa jiru namni tokko hin jiru. Bara 2019 sabboonaa Oromoodhaa beekamaan kan agartee kaaseetii afaan Oromoodhaa kan bal'isu turaate biyya Walloo keessatti Kamisee magaalaa keessatti Alii Daraartuu kan jedhan maqaa aba'ootiin fuudhanii kunoo hanga ammaatti mana hidhaa jirachuu qilittoo dhukkubsatee mana yaalaatti deebi'aa turaate hanga ammaa. Garuu namni kun maaliif qabame sabboonummaa qofaaf waa tokko dalageeti. Kana waan ta'eefu nama kana biras akka uummati Oromoodhaa bira dhaabbatu asumaan dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Agartee abbaa qeerroo jedhamee kan filatamee aanaa hartummaa fursee kan turaate Sheekh Hasan Haajii jedhama. Maaliif qeerroo agartee gargaarta maaliif qeerroo wajjin deemtee waa'ee Oromoodhaa dubbatta waa'ee bilchiginnaadhaa hin dubbattu jedhaniini ani hin dubbadhu ani Oromoon na filate malee bilchiginnaan na filanne jedhee didee mormee jennaan akka nama shiftaa qabuutti mana isaa marsanii waraanaan dhaqanii agartee uleedhaan tumanii jaarsa guddaa jaarsa kabajamaa mana isaatii fuudhanii mana hidhaatti gartee darbatanii amma kun horee fudheen gadda mana hidhaatii nuu bahe. Kana qofaa mii nama baay'ee mana hidhaa keessa jira. Ummati Oromoodhaa warra mana hidhaa keessa jiru kana akka bira dhaabbatanii sagalee ta'anii akka ummati sun mana hidhaatii nuu bahu barbaannaa. Malee warri inni aangoo qabee jiru warra garaaf qabsaa'u ture malee warra sabaaf qabsaa'aa turee miti. Isaanirraa abdii waan qabnus hin qabnu waan nu godhaa jiranis hin qaban. Diina nurra bobbaasanii nu fichisiisaa jiran malee.
Meegaa gara qabxii sattaanutti immoo seenuu fi yeroo dhibeen koronaa vaayirasii jedhamu addunyaadhuma guutuu shororkeessaa jiru impaayera Itoophiyaa keessatti immoo magaalota danuu keessatti argamee jiru magaalota Oromiyaa 3-4 keessattis argamee namni danuun ittiin qabamee fi gariinis immoo du'aa jirutti kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti immoo warri bilisiginnaa jedhan kun uummata walitti qabanii walgahii teessisaa jiru. Akkuma duriis gandarra deemanii qeerroof qarree maanguddoota Oromoo Walloo hidhaa jiru odeeffannoon jedhus jira. Meesa kanarraallee waan qabatamaa quba qabdu nuu qoodi. Hayyee galatoome Itoophiyaa keessatti yeroo ammaadhaa dhukkuba koreeraatiin nama 2 du'e garuu rasaasa mootummaatiin. Sabni Oromoo guyyuutti nama meeqa du'aa jira yoo jennee ilaalle guyyuutti namni 30-40 du'aa jira nurra. Akka Oromoo Wallootti maaliif ilaalla? Akka Oromoo hundaatti ilaaluu qabna. Nuyi dhukkubi karooraadhaa. Abiyyi Ahmad mootummaa biyya bulchaa jiru kan dhukkubi karooraadha. Nuyi rasaasaan numu jirra. Malee dhukkuba koreeraatiin yeroo ammaa kanatti yeroo addunyaan warri gartee qabeenya qabu, warri gartee humna qabu, mana ofii hulaa cufatee taa'utti isaan durumaa kaayoo isaanii uummata keenya fixuudha. Walgahii jedhanii hulaarra yaa'anii warri walgahii hin baane adabamuuf deemtan jedhanii dhukkuba koreeraa kanaaf gartee birri walitti buusaa jedhanii uummata waan nyaatu dhabee beelaan dhumaa jiru. Dhugaa kan jimaa isaanii maaliif hin gabayaa buuftanii ibiddaan gubaa. Yoo immoo isaan mana ta'an immoo kottaa walgahii baha. Kottaa mallaqa fidaa jedhanii uummata keenya gidirsaa jiran. Nuyi dhukkuba koreeraati mihi dhukkubi nu qabee jiru dhukkuba bilchiginnaatu uummata keenya fixaa jira. Bilchiginnaadha koreeraan addunyaa balleessuuf deemu uummata keenya kan balleessuuf deemu kan daguuguuf deemu mootummaa Itoophiyaati. Dhukkubi koreeraa guddaan mootummaa Itoophiyaati. Kanaafuu amma Abiyyi Ahmad jirutti hin fayyinu jechuun barbaada. Hayyee horii buligaa dhibdee Oromoof Oromiyaa harkaa qabu kana keessaa ba'uudhaaf yookaan furmaata itti godhuudhaaf fala waan jettu yookaan dhaamsa waliigalaa uummata Oromoo bal'aaf yoo qabaatte ireesii kenneeraa. Hayyee galatoome dhaamsan qaba dhaamsa Oromoo maraaf. Oromoo maraaf wanni dhaamuu barbaadu inni guddaan Oromoon bilisoomni jedhee gaafa gartee weeddisee caffaru shirri meeshaa hidhataa ture. Oromoo irraa immoo meeshaa hiikkataa ture. Oromoon hundi inni beekaanis inni wallaalaanis bilisoomni jee sirbaa ture. Gaafsan diinni karaa hundaan nurratti hidhate karaa hundaan nurratti hidhatanii uummata keenya balleessuudhaaf warra gartee karoora qabutu jira. Kanaaf Oromoon sirbuu dhiisanii abbaan qabsoodhaa kan gaafsan agartee uummata keenya lakki hin bilisoomne jedhee garaasaa hidhatee bosona seene jaalamarroo hin jira. Isa faana hiriirree qabsoo keenya finiinsuu qabna. Qabsoon keenya itti fufuu qabaa. Hin bilisoomne ummati uf quba qabaadha. Of hin dagatinaa of dagannee jirra hanga ammaatu of daganneeti diinni ilkee qaratee karaa hundaan ummata Oromoo fixaa jira. Kana jalaa kan nu baasu tokkummaadha. Karaa marrooti jaalmarroo faana hiriiruu qabnaa. Waan dandeenyu qabeenyaanis ta'u beekumsaanis ta'u karaa hundaan isa faana hiriirree Oromoo bilisoomsuun dirqama nurratti haa ta'u jedhuu barbaada. Kan ammas hin dhageessifne kun haala Oromoonni Walloo keessa jiran qoratuuf gara konyaa Walloo hona harxummaa Afuusetti bilbilee kan odeeffannedha. Akka waliigalaatti gochaaleen ammeenyaa ganna 500 dura Oromoota Walloo irratti eegale ammas kan itti fufee jiru ta'uusaa naqamteerraa argannedha. Kanatti aansuudhaan ammoo gochaalee ammeenyaa kaaba Oromiyaa godina Walloo hona harxummaa Furseef naannoo san keessatti raawwatamaa jiru qoratuuf gara hona harxummaa Furseetti bilbiluun odeeffannoo Oromticha Walloo irraa arganne isin dhageessifna. Ammas turtiin keessa naga xumuraatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Oromticha Walloodha afeerraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa simattee sarara bilbila keenya irratti nu argamuu keef guddoon si galatoomfadha. Gara marii keenyaatti immoo yeroo seennu torbeedhuma darbe kana keessa lola hamaadha kan Oromoota Walloo irratti milishoota naannoo Amaaraa fi Affaariin banamee ture. Raayyaan ittisa biyyaa baanan kaan ammoo akka nama addaan dhowwuu gidduu seenti haa ta'uti akka odeeffamutti Oromoota Walloo kan haadhaa ture raayyaa ittisa biyyaati jedhama warra sanii waliin. Mee lolli sun attam ture dhimma raayyaa ittisa biyyaa irrattis mee waan qabatamaatti beektu nuu qoodi. Afeerraa keessaniif isinillee galata guddaa qabdanii yeroo hunda waa'ee Oromoo irratti karaa hundaan Oromoo bira dhaabbatuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Kanatti waa'ee Walloodhaa waan har'a qofaati miti dur itti jiran hafarteen akkasuma jiranii yeroo hunda karaa lamaanii kan lolani yeroo gara tokko qabbanaa'e gara tokko kaasanii kan immoo kan godhaa jiru warruma mootummaa yeroo ammaa biyya kana bulchaa jiru isaanuma kan waan kana dalagaa jiranii akkuma beektan
barana ji'a shan duratti karaa Amaaraatiin gartee uummata Oromoo lolaa turanii har'a immoo karaa Affaarii fi Oromoo walitti kan buuse mootummaadha. Harka mootummaati. Gartee mootummaatu waan kana keessa harka qaba. Yengadda guyyaan shan duratti waan tahames waan godhames wanni suni waan agartee uummata keenya gartee garaa gubu uummati yeroo ammaatti dhukkuba adda addaatiin akka manaa hin bahamne jedhameeti mana ofiidhaa ta'uu jira namni waan nyaatuu hin qabu. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaan Abiyyi Ahmad saba Amaaraadhaa fuudhee karaa hundaan itti hidhachiisee uummata keenya fichisiisaa jira. Ammas dur sodaa Oromoodhaa uummati Affaariidhaa Oromoo loltee hin beektu garuu har'a namni uummata kana nurratti kaasee mootummaa Itoophiyaati. Yengadda dawwee harawa gadda Oromoo keessa dhufaniiti ofii isaaniitti uummata taa'ee jirutti lola fudhanii nama jahan nurraa wareegame nama sagali kan madaa'e kana godhanii mootummaan callisee ijaallaalu turaate guyyaan lama. Saniin booda uummati keenya walitti hirmatee Affaarii ofirraa agartee arihee biyya ishiitti gashi. Mootummaan maal godhee federaala ergeeti uummata keenya oli dachaasee ganda isaarraa agartee hidhataa Affaariidhaa fuudhee ganda Oromoo keessa kaa'ee jira hanga ammaatti. Waa'ee uummata walloodhaa miidhama uummata walloodhaa namni dubbataa jiru tokko hin jiru. Rakkoo baay'ee irraa hanga ammaatti amma kanaa'u yeroo ammaa kanatti mootummaan waraana isaadhaa lafa Oromoo irra kaa'ee uummata keenya akka hin bobbaane akka hin dalaganne godhaa jiranii miidhaa guddaa keessa jirraatti jira obboleettii. Hayyee horii bulii Oromticha Walloo egaati dubbiin raayyaan ittisa koleen Abiyyi gidduu seenuu osoo hin ta'in Oromoodhuma miidhuudhaaf warra sana waliin ta'ee lolatti ture har'as immoo Oromoo Walloodhaa dhiibeetu warra Affaar lafa Oromoo Walloo irra qubachiisee jira ka jedhamu dhugaa ta'uu isaati. Haa ta'uti yeroo garaagaraatti yeroo lolli Oromoota Walloo irratti gama Affaariinis gama warra Amaaraanis geggeeffamu kan miidhamaa ture kan hidhamaa ture Oromootuma Wallooti. Waggaa tokko as ammoo Oromoonni Walloodhaa hayyoonni Walloodhaa bulchitooti Walloodhaa kan waa'ee saba isaanii quuqamanii fi dubbatanii hidhamaa turan qeerroo fi qarreen Walloos akkasuma. Warri sun attam ta'an mana hidhaati baammoo ammayyuu mana hidhaa jiru. Yoo mana hidhaa jiraatan agam tokko ta'u eessatti immoo hidhamanii jiru isa kana quba qabda laata? Hayyee galatoome warri abbaa aangoodhaa akkuma beeknu yeroo ammaatti warra garaa qabsaa'u turaate gaafuma wayyaaneedha. Warra garaa qabsaa'u turaate warra saba ofiitii qabsaa'u turaate waa lamaan deemaa turaate yeruma garaa qabsaa'u turaatetu ammas aangoo gubbaa jira. Gaafa lola Amaaraadhaa ummati kee ofirraa lolee jennaan fuudhanii namoota baay'ee hidhan. Namoota san keessaa namni muraasi hanga ammaa mana hidhaa keessa jiran. Kan meeshaan irraa hiikkatu nama keenya Oromoo irraa hiikan. Kan hidhamu Oromoo. Kan du'aa jiru Oromoo. Karaa hundaan kan miidhamaa jiru nooma jechuu yeroo ammaatti. Kana waan ta'eef warri hanga ammaa hidhamanii jiran hin jiran. Garuu namni isaanii dubbataa jiru namni tokko hin jiru. Bara 2019 sabboonaan Oromoodhaa beekamaan kan agartee kaaseetii afaan Oromoodhaa kan bal'isu turaate biyya Walloo keessatti Kamisee magaalaa keessatti Alii Daraartuu kan jedhan maqaa abawootiin fuudhanii kun hanga ammaatti mana hidhaa jirachuu qilittoo dhukkubsatee mana yaalaatti deebi'aa turaate hanga ammaa. Garuu namni kun maaliif qabame sabboonummaa qofaaf waa tokko dalageeti. Kana waan ta'eef nama kana biras akka uummati Oromoodhaa bira dhaabbatu asumaan dhaamsa kiyya dabarsuu barbaada. Agartee abbaa qeerroo jedhamee kan